Insada laki. Nugara be no kulkulud. Unde. Kulkulud. Ya darala. Nanilenja. Wayano. Oh, nanilenja. Wali nasa me wali Wai nasa. wai. Jirta naga kete akam. Akam naga video bega. Video as mawani kifat. Like nemba rakonga. Nagu makam. Video wali tiba asa Naga video. kera akam. Jira akam. Abbai sanjida Jirta unta. jirta. Mahaju matarin jo tinka. Ijo edduga beredan lugara bi mashallah. Naga kete akam. Oye silabana wal bukke goda ko. Nagara akam. Jirta jirta. Ezar tare. Amara kilili. Amara killi. Biya bako ke sanje nema. Inna biya ba ko du kama Biya bake ti saka. Ethiopia marti ko biya ba ko ilu. Oh, Ethiopia biya bake ti. Sifiyo para ko sifiyo biya ba ki. Ethiopia. Mali tu am walit. Inna. Oromiyan si Mali. Ha? Oromiyan si Mali. Agam re nak makita niya. Gente na mashi. Oromiyan si Mali ni dewan. Biya ga. Biya ka. Dirga Oromia bi biya gare Oromia amara Kenya bi Ethiopia biya ba ko dirga jette Oromia mo biya mali ettare. Ji. Kilili jatu ni. Mati jadu. Ethiopia biya ba ko dite Oromia biya ette. Jejun kambu biya ba ke dite. Unde ani yero nan kanisa ni re. Lamanu biya makul. Kilili di anu biya na gudu jeru mala jeru sini. Undi yunaf to ko gadi fiko. Laki biya nama kabda mo tena to kuda de kam biya nama kabat. Ha. Inna jet. Oromia ko biya tira biya tira geseni. Ethiopia anis biya kiyate, Oromia anis biya kiyate. Chunna tenam to ko biya nama tena rete mo. Echun? Biya tira de Oromia ke zakan de gudu dina begin. Ethiopia biya ko dale abeka. Amma Ethiopia biya ke Oromia ro mal sida direct stena. Do go don no ko ni. Maaltu kaaf kasi gawaachisi fide masin. Laki dura wanjite wa inage beta anaka chama amara kilili ke sanjira te dura garu biya bako ke sanjira yero to kunne ge beta. Inna ish pakenya fi Laita. sima Iya. adama kenya fi asis biji ko ti dosni biji ko ti dondi yu biji ko biji mari yu biji ko gadi na ta eko Biya dalala tenala biya chuftu yu maketa. na to baga na de ko to baga ki to baga na ni ko to baga na den Oromia ke tenala denjene mam mumbai to peti jirate. inna yet Amma Oromia ke tenala de to piam biya ke hote chama mumbai to piam ke tenala de tem deviste. mama tu ay kana sisi Diyo mesin kap jemasi wari tu majada tu kulite wari sima nu tadama pa ne bena masika chitin adama pa te bete bete mu Mares masa wale tu bachi sura bari yonu te no sinum na yosini te sinum tande. Lakai. Inu fina sinum sinu fina. Unde garu sila suritu alfan Nusi ya ture. Rakongo khara dirira dem na.
Indum na yoke. Yoke masirri te sama. Gashi Ahmad. Oke, amma tani ani berbadu. Oh iya. Karaan keessan akka sirrii ta'e qofa naaf ibsuu barbaadeera. Yeroo itti Karaa keessan karaa sirrii yoo ta'e akka naaf ibsitan barbaadeera. Yeroo jedhu maalirraa hundooftanii akkamitti qabsaa hojjettanii qabsoon keessan karamirraa deemaa yookaan kaameraan xumuramaa waan jirraa. Sagaleen kun jiru moo? Ahmad. Jira sagaleen kun jira barakale kan jiraanni torfinatti fakkaata malee. Hussein. Networkii qaqqabaa jira moo? Hussein muutii jala galee jira. Jaalii networkii fakkaata garuu. Hussein eenyudha? Hussein Jimmaa. Oye. Maalidha? Forfaadhiin kun eenyuti? Suma? Forfaadhiin kun eenyuti? Beektu. Eenyuti maqaan abbaa forfaadhaa kanarraa eenyudha maqaan isaa? Jaaladhe malee beektu. Waan beekni irra kaatee deemtee nama rabbeessu. Yaada qabdaa? Mangistii keenya. Yaada qabdaa? Yaada qabdaa? Yaanni olii argee. Akkuma mata dayyuu isaa wajjin mataa nama dhukkubaa bismillaahi rahmaani rahiim. Fuula Jimmaa. Ahlan wa sahlan gaasha. Ahmad nama qaama seeraa nama yaada kannachuu danda'u nu walgalchi. Anillee yaadni kiyya. Uummanni siin deeggaru yaada seeraallee hin qabu. Waraanni keessanillee yaada seeraa hin qabu. Maal qo'ii isin akkamitti barattanii gayyaatan hundumti keessanuu? Sani ijoollee kaleetiin dhiisigaa ijoollee kalee mana leenjii keessa baate osoo hin taane hin jiraami warra qabsoo keessa ture. Ani amma kan gaafii waraana bilisummaa Oromoo gaafattu ati waan waraanni qabsaa'eef wallaaltee rakkoo manni keessa jiru wallaaltee isin qabsoon keessan akkam miidhatamu ati daa'ima waggaa torba taate. Kana si miti dhaabbii jedhu rakkoo isin qofaan jira rakkoo uummanni Oromoo rakkoo keessa jira jechuun nuti illee rakkoo keessa jira jechuudha. Jirraa jechuudha rakkoo isin inshallah hin sirroofti. Ahmad akkamati? Nagaadhaan. Jirtaa? Waan inni jiraadoo. Jirraa kam? Nagaadhaan. Gaaficha mucaa gaafachaa turtan maal ture? Tijjambara eenyudhaati? Eenyudhaati? Eenyudhaan maa inni akkuma argaa jirtu kaa? Maal eenyudha? Eessatti beekana namni suuraa abbaa barbaade godhatee ittiin deebi'aa waraana mootummaatiidha. Gaafa jala seente immoo waraana mootummaati miti warra hodhii eegu sana. Lakkani qaama mootummaati. Qaama mootummaa yoo ta'e immoo mee viidiyoos bahe. Viidiyoo irraa maal fuutaati? Viidiyoo maal barbaachise? Viidiyoo mata mala yaada malee kas barbaachisu viidiyoo namaa bu'aasi waan si buusu hin qabu. Otoon viidiyoo si bahee jechuudha amma. Maaltu ta'a? Itoophiyaa maalidha? Oromiyaa maali keetii isa jedheefanii beektaa? Isuma si jammarati viidiyoo bahe ka waraana mootummaa ta'uu si barree kaana. Isaa barbaadeeti?
ما باتين تفتو تركو ما لقابا لدوكم ربي بري يولي ما ترى تمرنا موت مرقات هني ولا أرسلوا بار إيه تفضل تناول جبار روغار تفضل يا رجال يا درانا Hunde Darara Wale doti jenne jiro ati maal jette kaate abbe doti mi jenne jiro takka arana ganni kana isa mucaa gaafattanii fi beektaa gaaficha xiqqoo anatis gaafiteeni minaalbaata yoo namni kunillee deebisuu danda'uu baatedhen bakka isaa bu'ee deebisuu. Ahmad yeroo takka nama tokko carraa kenni gama ko deebiin qabne moo naan galle bariyaanni keessan. Ani jo ana asofsiisaa keessan ta'een taa'ee dhaggeeffachaa jira miti ani isin deebisuure anjara dhaggeeffachaa jira yoo jedhu isin deebisa kun waan qal'aadina waan fagoo waan jarri hin jiran gaa kunoo jarri callisanii jira waan taateef gaafiin suma deemti gaatuma deebisa yookaan jarra dubbisiisii yookaan ati gaafii takka takkatti seeraan nu deebisi. Yaadaroora. Hunde Rada bi gaafii ke Jaal daraara gaafate isaan irra deebii jedhin ka daraara nama cina jiru natti fakkaata nama cina jiru daraara Marsi gaafate ke iyyuu gamme Gaafii ko reefu sila isin gaafadhee ture ani sila gaafii gaafadhee raawwadhe jee nuti jala galee kaanis editoorkii isaa dideette garuu beekaati jarri deebii hin qaban natti fakkaata. Mega madame bilbilana Zara malee ni dorkin indinne. Mana dukun adire wala kaman marade. Bilbilana ture maal jette yamalo liji sayidura mo yona kan gafinga fadala ture. Okay, David. Devi bilbilana ture. Okay, wagana gayaan deebite. Gaafii kiyya sila si gaafadheen ture. Ayyee. Dhaggeeffattee kaatee jirtu waan ta'eef deebii barbaadeeti. Yaadanne bare jechuun maali sammuu kee keessa dileetii goote jechuun meera deebii. Sammuu koo keessa dileetiin godhe ati dileetii godhe malee waan siin gaafadheer sila. Bilbila naafee dhimma ta'e ta'e. Okay. Haa ta'u anillee ta'u atillee ta'u ilmi namaa hin dongoraan gaafiin koo. Ayyee. Isin maali jettanii biyyaa baatan akkamiin qabsaa'aa jirtanii yookaan dhimma maalii fi wal qabatee qabsaa'aa jirtanii waan jiru gaafiin koo. Jechuun gaafiin kee sirrii natti fakkaatu dhimma maaliitiif qabsaa'aa jirtu jechuun nuti waraana bilisummaa Oromoo jedhamna. Kaayyoo fakkeekni keenya Oromiyaa bilisoomte birmadoomte miinda tokkoon gadhaabu yookiin immoo biyya bilisaa gadhaabuuf Oromiyaan Oromoon biyya isaa irratti akka kabajamu qabsoo gaggeessaa jiru. Qabsoo akkasitti gaggeessaa jirtan gaafa akkasii waraanni Itoophiyaattis jira akkasuma waraanni Oromiyaa hin jira waan ta'eef kanaan sila namni qabsaa'ee biyya Oromiyaan akkasuma argatu sila barbaadatu waan ta'eef utuyyuu deebinee wal dha'uu jira maali ree kun maal karaa keenya kana waliin qabsooftan hedduun tolu. Akkas jechuun bari anatu si beekaa namaa san hin barbaanneef. Diree kan nuti hin qaawwee bosona. Alaabaan keessanii kan amma harkaa qabdan kuni
Sila barameka be illa anga rabdi summa narganne ko. Kita kayo orang kesalahan sini musik kita betul pak. Itu nama yang para kena kapson orang mau doa orang itu sama tuh government orang kita lebih seru sahaja. Oke, Hussein tiko sagaling ke jijit aja lah. Ahmad sagaling saya ndak kamu. Oke, soce ya ini tiko. Lakkaa'u tun taatee biyya akkatti qoosaatti bilisoomte hin jiru. Seenaa biyyoota bilisoomanii fakkeenyaaf Aljeeriyaa fa'aa biyyoota garaagaraa asitti deebitee qorachuudhaaf gaafata waggoota hedduu qabsaa turan jechuudha. Abdii utuun guddinii wareegama gurguddaatti kafalaa waggoota hedduu booddeedha kan isaanii sirna impaayeraa irratti ijaarame irraa cabsan agarte. Oke, dengan daro gudoro walaga kesati mal tu ceture. Uumaa wanni ta'e hin jiru achi keessatti yeroo baay'ee wanni sun waan ajandaa ta'e bocamee gadi ba'edha jechuun gareen fakkaataa biisaa gareen kaayoo fakkee sagantaa siyaasaa fi heera mataa isaa hin qabne achi keessatti mootummaa waliin hariiroo waliin qabaatanii akka inni socho'aa ture gama miidiyaatiin dubbatamaadhuma ture irraa namni iyyuu ibsaa ture jechuudha. Dhaabnis ibsaama ture. Sun immoo erga fakkadaan dhiibamee yakkoota garaagaraa uummata Oromoo irratti godhaa ture jirurraan kan ta'e erga dhiibamee qabsoo keessaa ba'e gareen isarraa citanii hafan immoo isa waliin haala mijeessuuf irraan kan ta'e achi keessa turanii haga ta'e agartee guddaa siyaasaa ta'e bocamee yeroo kanatti akka inni uummata Oromootti gadi ba'uuf sagantaa isaan taphatanii turanidha. Isaan ammoo waraana keenya tarkaanfii irratti fudhachuudhaan of keessaa baasee uummata Oromoo keessaa baasee gar tokkotti gaggeesseera. Garuu wanni leengadda ta'e dhugaa rabbi aanaa ijaartee fi ijaardagaa keessatti waan nama gaddisiisa. Sanuu namni biraa osoo hin taane waraanuma keessanii waan akkasii godhee haadha hiyyeessaa nama maaltu ta'e meeji? Dishkaa fi bireen nama meeqa baay'ee godha. Uummatuma Oromoo maa nama dabbara inni kun koo nuti jechuun Itoophiyaaf haa dhaabbannu malee Oromiyaa keessatti hin qabso. Haa ta'u malee gaafa achi deemne nuti Oromiyaa keessatti yoo qabsoomsaniiti bari nu jechuun warra kaayyoo fageekee keenya dura dhaabbatan kamiyyuu nu morkumna. Inni of iyyuu nilu harmee komaan ta'e kan akka kiyyattee jechuudha. Maasila harmeen kaayyoo dura dhaabbatte moo? Bituu dhaabbatte iyyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni harmee isaa caalmaa nama hin jaallatu. Akiikaaf kaayyoo keenya dura kan dhaabbate diina keenya waan ta'eef tarkaanfii irratti fudhachuun waanuma jiru. Kun uummata nagaan immoo manni rukutame hin jiru. Kawwee baatee sitti dhukaasuu nam kawwee bitti baatee dhukaasuu dhufu immoo kawwee dhukaasuu. Mana hiyyeessaa gubamee jira. Mana hiyyeessaa baay'ee gubanii jiran. Waraanni shanee haa ta'u malee isinis adda babaatanii jirtan garuu isinuma mokuma keessanidha. Shanee jedhe shanee. Kun miti bara fakkeenyaaf kanumarraa uummata kana bilisoomsuudhaaf akka inni agartee gar tokkotti deebi'uu fi tarkaanfiin isaanii irratti fudhatamaa ture. Isaan immoo tarkaanfii san damdama jechuudhaan maqa balleessii wayii nutti bocuudhaaf agartee waan ta'e akka ajandaa ta'u bakka uummanni Oromoo waraana kana jibbuu waan isaan bulchanii gadi baasanidha waan ta'eef kanaaf waan akkas akkasii gochaa turan. Isin jarri sanii qaama keessanii moo isinii miti moo naan galle koo? Nu miti warra fakkaataa abdii isaa bira ture. Isaan immoo maqaan keenya akka fi fakkadaan akka hoggana isaaniitti kaa'amee jiru galee mootummaa bira jiru. Jechuun mootummaan immoo akka barbaadetti itti fayyadamuu danda'a. Kana waan inni godhuuf immoo Oromoo akka kaayyoo fageenya kana dura dhaabbatu akka inni jibbu tolchuudhaaf tarkaanfii akkas akkasii godhachiisaa turan. Fakkaatu illee waan ta'eef Oromoo warreen jiran adda baafachuuf itti ulfaata. Kanaaf immoo tarkaanfiin irratti gameera baay'ee.
amma okay isin yoo isaan walii wal agartanii wal dura dhaabbattanii moo wal qabdanii wal gorsitanii moo wal rukutan? Diina bara amma fakkeenyaaf isaanii irri kun jechuun kaayoo fakkii keenya dura dhaabbatu maallaadha. Wanti irratti furamanti. Kan damdamachuu dadhabanii immoo ba'anii yeroo isaan yakkoota garaagaraa godhanii maqaa waraana kanaan balleessu. Sana immoo gara tokkotti deebisuudhaaf tarkaanfiitti irratti fudhachuun nama jira ture. Isaan damdamachuu dadhabuudhaan kan isaan okay, isinis karaa keessaniin tarkaanfiin itti hafuuf nuti illee karaa keenyaan tarkaanfiin ittuma jira. Garuu deengadda hojiin dubara hedduu nama dabbara. Ko nama buraadisi alagaadisi ummatuma keenya yoo hedduu dubara bina baay'ee gaddisiisanii harmee baay'ee boochisanii mana baay'ee irratti gubanii yoo dubbii fakkataa godhanii jiran dubara bi. Waan akkasiisan godhuuf amma jechuudhaan sanis isin wal quba qabdanii betanii tuma ada wal qoodan malee ko wanni abba ofii dhuunfatti bee namni hidhateen jiru ko ofii walii galtanii tuma wal qoodani malee. Nuti waliin galle barisaanii waliin galle isaan sagantaa biraa qabatanii socho'an ta'e isaanii waliin galle. Keenyan nu qabale gochoota kana godhan jechuuf. Osoo walii gallee tarkaanfii irratti maaltu barbaachise? Maaliif nu barbaachise? Waliin galloo jechuudha. Akeekaa faayoon qabanii irratti hoogganaman. Ani hedduu takka isin jaaladha. Hedduu takka isin deeggara. Garuu haa ta'u malee maafi isin yoo isin beektan gaa ol dura hin dhaabbannu akkuma jirutti dukkana godhutti waan ta'eef. Garuu haa ta'u malee hojiin keessanii kan gaafachiisanii baay'ee waan nama dabbaraatiin waara isinillee keessa jiraachuu baattan qaamuma keessan gaama nuti amma Itoophiyaa finnee dhaabbanne Oromiyaa akkasuma yoo dhimmi tokko jiraate Oromiyaa keessattis numa dhufna deemi achi naannoo Amaaraattis numa deema kuu hunda hin deemu isinillee akkas taatanii koo Bilisummaa Oromoo humna keessan xiqqaasoo baay'ee nagaadha. Hussein walitti deebina itti fufi gaafadhu. Jirra galata isaati. Bakka jiraatanii waraana moo teessarraati yaada? Riyaad waraana makalaakaa. Magumaare? Nagaadha gaasi. Nagaa keenya jechuun ati waa'ee Itoophiyaatiif dubbatta nu waa'ee Oromiyaatiif dubbanna akeekaaf kaayyoo garaagaraa qabna. Yeroo kanatti garuu maaliif gara kana dhufuudhaaf dirqamte miti? Karaa kanaaf wanni dhufuuf dirqameef dhaggeeffadhu waan akkasitti malee jettaa. Aye. Dubbadhu dhaggeeffachaa jira. Oromiyaanis kiyya Itoophiyaanis kiyya waan anis Oromoo keessatti dhaladhe. Sanuma immoo waan takka beektaa waan isinitti isinii alaabaa baay'ee isin jaaladhallee baay'ee ilmaan Oromootillee waan taasisan jettu garuu immoo takka waa'ee dhagaa hirtamii dhagaan jira dubbadhati. Gizee waa'ee keessan kana laalu waa'ee hedduu takka nagaddaa bakka waa'ee hedduu takka gataa jira beektaa gaddaa yaa'ota maaliif beektaa ilmaan Oromoo dhugaadha Oromoof dhaabbatanii Oromiyaaf dhaabbatanii geete maaliif beektaa waa'ee takkan isin irratti argaa jira beektaa waa'ee nagaddu takka. Wanni nagaddaa jira sunis maaliif beektaa amma kunoo kalee waan nagattame qaba beektaa kalee waan nagattame san gizee laalu waa'ee takka bakka waa'ee hedduu namarra bakka maaliif ammoo baay'ee bakka nama gurguddaa amma maazarii takka jedhanii kalee guyyaadhaa amma qabanii. Eessatti? Karama Wallaggaa kana. Ayyee. Maazarii san akka jirutti horii isii guurratanii maal jedhanii
isillee fuudhanii deemaniin beektaa? Eenyudha ka fuudhee deemu kun? Bilisummaa Oromoo jedhu warra jettan kana gaama bilisummaa Oromoo warra jettan gaa warra booyikaa fa'aa maraarii booyikaa jedhanii tokko jira beektaa wallaggaa kana keessa booyikaa na fandishee maal jettanii? Isaanii gara kam socho'u? Kara wallaggaa lixaa kan beektaa? Wallaggaa lixaa jirta maati? Kara wallaggaa lixaa kan jira kalee bakka waa'ee kan argee bakka waa'ee baay'een gaddisiisa bakka maaliif ilmi kunis haati teenya tunis ilma Oromooti ilmaan Oromooti ilma haadha Oromoo waan taateef egaa Oromoodhaaf dhaabbattan egaa biyyaaf dhaabbattan Oromoo keessanii fi Oromiyaaf egaa dhaabbattan osoo kanatti nama kana miidhuu dhiiftanii isiniin jedha beektaa waa biraadha. Riyaad. Wayye. Maqaballeessa dhiisi beektaa maqaballeessa irratti hojjetu beektaa. Ati sa'aatii argitu sana sa'aatii harmeen Oromoo saamamtu sana ati ofii keetii eessa jirta maaliif tarkaanfii irratti hin fudhanne? Har'a immoo sabaatee miidiyaa irratti haasofta maaliif faana jarri fuudhan jara takaataltaniis waraana mootummaati iddoo jarri dhaqan maaliif duukan maaliif duuba haftanii haasoftu yoo dhugaa ta'e maaf tarkaanfii irratti fudhate dhiiraa miti ati meeshaan sitti kan meeshaan sirkan jiru namni si himate namni dhufee sitti himate sun rakkoo koo furtaaf sitti himate ati immoo fiddee maaliif nutti himta maaliif iddoo fuudhan beektan. Ilaa wanti kun jechuun ayima dagartee gama miidiyaati waan ta'eef silaa keekaaf kaayyoo garaagaraadha qabna jechuun ololaa wayii babbanuudhaa fi kan isaan dubbatan natti fakkaata. Dhaggeeffatu waan maaliif beektaa waan takka nutti himu baay'ee garagaraa sultan anis ilma Oromooti dhugaa ammoo kun mana kana keessa galeen dalagaa jira beektaa garuu jaaladheeti bitte beektaa kan hin dalagaa jiru. Ammoo haalli akka keessan katti ilaalaa jiru kun naa ta'an jiru beektaa. Waariyaa ati jakeetii argite mana masitti himate. Iyya kiyyaan arge kalee iyya kiyyaan argee sanii miqachirratti waan wal godhaa iyya kiyyaan argee maaliif duba eeggakatti haadha Oromoo kan akkam miidhanii sabaas oloonoo gosa ta'ellee haarifiidha immoo ilma Oromoo Oromoodha haadha teenya ummaa teenya miidhanii boochisanii ilmaan isillee fuudhanii gise deemanii kana namarratti suuree kana malee waan biraa waan takka taniin isinirratti argin qabu beektaa isiniin jaaladhaa isiniin fada beektaa waa'ee karaa kana bichaa isinirraa jibbee maleen waa'ee biraa waan takka waan isinirraa jibbeen qabu beektaa. Erga ijaan argite mumaaf tarkaanfii irratti hin fudhanne. Ikkoo sanii kan mangistiin takka tattalee waan inni godhaa jiru maamma kiyya maali beektaa ilma namaa miidiyaa irratti osoo hin ta'in amma dubbii garaa kiyya keessaa hin dubbadhaanis ilma Oromooti. Sabaaf sallama osoo hin ta'in ilma Oromoo callaadhanis beektaa. Dhaggeeffadhu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu jira akkamitti barte? Jaramoo? Mattooqee jira ilaalte? Waraana bilisummaa Oromoo jedhanii dhaabbatamii eenyu ishee qabra? Waraana bilisummaa Oromoo ta'uu mattooqee jira sitti agarsiisanii nuti waraana bilisummaa Oromoo siin jedhanii? San hin garsiifne dhugaadha. Hin garsiifne sun. Waraana bilisummaa Oromoo jettanii waraana bilisummaa maqaan balleessina. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo saamuun baane hatuun baane ajjeesuun baane hanga qabdee waraqaa eenyummaa isaa baaftee waraana bilisummaa Oromoo waraqaa eenyummaa mataa isaa danda'e qaba amma sana harkatti argisiisu maqaa waraana balleessinaa asirra deemtan gaarii miti. Atis Oromoon ni Oromoo. Kun gaarii miti dhugaadha beektaa hin garuu akkatti waan inni godhaa kun eenyu hin ishime dubbadhu ashii maqaa balleessanii tarkaanfii irratti fudhadhaa hanga dandeessanii maqaa balleessanii isa jaalundee. Abbiin sortiin kun maqaa. Jaalundee. Okay, Ahmed. Oh. Hello. Hello. Riyad. Wayye Ahmad. Kijiba akkasiidhis kijibni akkasii namaan baasu. Ati eessarta Wallagga keessa? Wallagga keessaa karaa naqamtee kanan jiran. Eenyuun eegaartaati? Itoophiyaa moo uummata Oromoo eegaartaati? Uummata Oromoo eegaartaa moo Itoophiyaa eegaartaati? Itoophiyaa ilma Oromoo adda adda moo? Ishi maaliif gada gaafa faana dhuftee dhukaasa bantu maaliif gattanii baddarre? Gaafa faana dhukaasa bantu maaliif gattanii baddarre? Maaliif deemtanii baddanii?
Ara isa banne Muhammad Fannus walumaan tulkwasa rami isa banne teeti makalaakaa jechuun maara Muhammad waan biraa dubbatamuuti. Waraana jabaadha jechuudha. Ikkoo makalaakaa jechuun waraana jabaadha Muhammad osoo beektuudha maaliif baddannee osoo hin ta'in makalaakaa jechuun waraana jabaadha garuu ta'e immoo Waraana jabaa akkamii? jabaa gisee siin jedhu gaa waan dheessuus siin jechuudha beektaa maal dheessan ishii maal waan dheessan lubbuu. Waan sootoo ta'e maaliif faannoon isin nama 700 ol iddootti funaante akka nama hindaanqoo gabaa geessee gurguratu akka nama hindaanqoo geessee gabaatti gurguratu itti marsitee isin wajjin dhaabbatti makiinaa 11 hojii. Isin nama akkasiiti. Maal qabamtu isin? Maaf harka kennitu isin? Hinduutan waree gamtan isin? Of hin ajjeeftan akka waraana bilisummaa Oromoo ofitti garagalchanii xiyyiita ofitti neexanuma. Akkam harka kennatu isin? Ana sani gaa kiyyaan beeka malee waa'ee namaan beeku beektaa. Akkamitti harka kennatu isin namni kumaatamni kun? Namni dhibbi tokko yeroo kaaftan dhaabatte nama xiyyiitiin keessan numutti kaartaatti geeddarataa tara. Maali dugda walitti gargalchisanii nu kaaftan isin? Akkamitti namni dhibbi torba iddootti booji'ama horiidha moo nama isin? Hin barannee? Barannee irra Muhammad maal beektaa? Akkamitti booji'amtu reesin godhati? Akka maqaa Oromoo hamma isin Oromoo ta'e miidiyaa kanatti akka himanni waa'ee maqaa Oromoo. Dhuguma rabbiin sitti baan. Oromoo nama akkasaallee qabdu saba akkasiillee of keessaa qabdu hooleyyii fi luyni akkasii of keessaa qabdu Oromoon. Hanga duutti Oromoodha. Yoomillee ni himadda Muhammad namni na dhoowwu hin jiru Oromoodha. Yoomillee ni himadda. Namni na dhoowwu hin jiru yoomillee saba kiyya ni himadda. Jeeffadhu obboleessa kiyya saba kee maqa balleessaa hin himatin yoo himata akka dhiira ta'e himadhu. Of ajjeesi himadhu ajjeesi diina sana ajjeesi of himadhu. Maaliif wareega itti du'i? Garuu otoo meeshaa Afrikaa waa'ee namaatti maaltu nageereeshi waa'ee namaatti maaltu nageereeshi akkamitti faannoo tarka kennitus akkuma faannoo luka qullaa deemtu tarka kennitus Oromoo ta'a. Ashannafamuu waan jiraati shannafuunis waan jiraati gaamaadha. Mattama ashannaftus Oromoo biyya bulchaadha miti yeroo Oromoon biyya bulchutti yeroo ilmaan Oromoo taatanii jechuudha. Har'asin kumaatamni Oromoo taatanii gaafa afaan Oromoo federaallee dubbatee raayyaa ittisa biyyaa dubbatee poolisii Oromiyaa afaan Oromoo dubbatetti jechuudha. Akkamitti harka kennitan isin? Akkamitti booji'amtu isin? Maal ashiitiin udanii argan udanii xajjiin udanii akkamitti walitti isin qabdi isin nama meeshaa Afrikaa qabu faannoo qoshaashan akkamitti booji'amtu isin akkamitti maqaa Oromoo balleessu isin akkamitti madda booji'amtee kaatee aan Oromoodhaaf hin jettu isin achi keessanii of hin ajjeeftan duutan maali macarrashee yoo xiyyiitiin funyoo ofitti qabdu miti isin waraanni qabu funyoo qaba bara sibaakko maal of hin fanniftan isin akkam harka kennatu isin uummata faayidaa hin qabnetti jechuudha. Akkuma dibda gara saniinis baranis. Akkamitti akka kennatu namni dhibbi torba yeroo tokko hundi keessanuu meeshaa qabdu sanaaperii qabdu diishkaa Afrikaa qabdu meeshaa gurguddoo Afrikaa qabdu sin meeshaa meetira meeqa kiiloomeetira 100 meeqa fagaatee dhuguu Afrikaa qabdu akkamitti akka kennatu meeshaa sana wajjin maas nama miti isin. Akkuma dibda beektaa Ahmad. Akkamitti isin dhibe? Har'a waraanni bilisummaa Oromoo kun gaafa fayyaa keessan akkanatti qabee booji'ee meeshaa sanirraa eegullee Oromoodha. Fuudhee si galchaa jira. Si ajjeesaa jiru. Garuu amaarri gaafa si boojita waan si godhaa argaa jirta. Fuuldura namaatti si dhiitaa afaan qawweetiin akkasitti mataa garaa keessa jechuudha. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo afaan Oromoo haasofteennaan akkana sin kabadu. Wallaahi dhugaa rabbi dhugaa lafa jirtu sin kabadu. Nyaadoo nyaata si fida malee. Garuu faannoon gaafa isin qabdee kaate garaa keessa isin dhiitaa afaan qawweetiin akkana isin tumataa isin kabalaa isin taphataa jechuudha. Achi baaftee isin ajjeeftee isin darbiti. Kun dhugaadha wanni jettu beektaa? Dhugaadha mosoo. Dhugaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu gaafa isin booji'e isin qabee ka'e nagaadhaan isin geggeessa makiinaa karaatti ba'e makiinaa isinii dhabee uummata kana fuudhaa deemaa hanga fuuldurootti dabarsan nutti isin jira. Garuu isin immoo faannoo gaafa isin qabde asii fuutee isin baaftee miidiyaatti isin mul'istee kaate hundi keessarra shantachi baaftee maaf duutu maaf dhabamtu baasin. Akkuma akkuma sirriin kenna dhibbeettaatis amala ta'u maal jedhama kun immoo Ahmad dhugaa rabbi soboo bittaa. Ahmad Oromiyaa akkam nagaa? Akkam fayyaa? Jirtaa? Eessa keessa jirtaati? Eessa jirtaati? Sabbaanii fakkaata.
Sabbaani. Ahmad ninti baka shi Eessa deemattaati? nama dawwalaadha hin deebi'aaf. Amma deemta kara ijoollee. Poolisii Oromiyaa. Abeet Ahmad akkam. Jirta kaayyoo baalee siin jedhan kaayyoo baalee lafa moo maqaa keedha? Lafa hin beektaatu. Viidiyoo bahime. Si barbaachise immoo. Abbaa viidiyoo bahe akka dubartii dhokattii nu basan ta'anii. Duudessi citee ol kaa'i taa'i maali duudessi dhukkuba? Ahmad maal jette? Adabbii waraana mootummaa guutuu si keessa jireenyi sumaaf ta'ee dhiise achitti wareegame. Nan dadhabe abbo. Ajajaadhaati. Ajajaa hundi rafti. Ajaja maal? Waraanni ajajaa isaa qaba. Idee rafti. Attam raftare isaa adii kana. Hojiirraan turee dhufe. Eessa jirtaati amma kaayyoo baalee? Baale ma jira. Akkamitti gandumaa si fuudhanii gandatti si galchan hin tattafattamin maatii kee waa kaffalee mootummaadha gubboo. Fira ta'in nu laata. Maatii waa kaffalee natti fakkaata malee. Otoo jirtu manni baalee balana waa'ee bishaaniitti gadi ba'ee iyyaa ture. Mootummaa funyaan qabdees bishaan uummataan itinaan gootanu kan gadi bu'an uummanni. Kan gadi bu'an. Bishaan Uummanni baalee balana gabba'ee rakkatee bishaanii rakkachaa jiru uummanni hizbiin baalee gabba'ee bishaanii hiriiraan turre. Iddoo man suuraa tokko irratti namni kun uummanni hizbiin baalee mootummaan kam qaba Ahmad ispaaltii akka gaariitti baale keessa diriirsaa jira achiin. Dalloo ispaaltii achiin karaa dallootiin gobba wal qunnamsiisu achiin karaa soofumar holqa soofumar geessu kanneen hojjechaa jira bar bu'uuraalee misoomaa hedduu hojjechaa jira meesuma. Malee harka gahuu dhabe malee bar mootummaan jibbeeti miti. Erguma Itoophiyaan kun gadi ijaaramtee dachee Oromiyaa taatee Oromiyaan daangaa si sararratteessi takka asfaaltiin isinii galeen beeku lafoodhuma yaatan jechuudhaati uummanni baalee. Maal galeree yoom roobe bira tare ispaaltiin takkumaa tasuma yoom roobe bira tare. Amma inni mootummaa kana deeggaree uummata Oromoo fichiisaa dhufe warra baaleeti jechuudha. Akkamitti? Mootummaan irratti faarsitu qaba. Uummanni keessan gaafa deengada karaan bareedu sana bakkeedhaa wal galuu didee dhiiraa fi dubartiidhaan mabiraatiinuma kana jala naanna'aa maal takka uummanni keessan mabiraatii argeen beeku soolaariin illee hin jiru safara keessa. Dubaay taane mamma kan duraanii jaala Dubaay taate amma roobeen kanaaf himu. Uummatichi keessan takka ifa argeen beeku natti fakkaata hedduma Itoophiyaan uumamtee biyya taate iyyuu adda waggaa dhibba meeqa. Ifatu ifaadha bara harkoo osoo hin taane ifaan harkanii fi kan harkatan garagara. Maashee karoobee jedhee bar uummata asitti firaashii fi nama uummanni ol galuu didee uummanni nurkaa badee uummanni nurkaa maal ta'e mootummaan keenya jabaadha mootummaan keenya kana jedhama sheeka roobe jaarta sheeka faa maaltu waa'ee siyaasaa keessa buuse waa'ee mootummaa olii gadi oo toltullaan kun. Sheekaa miti sheekaadha malee. Sheekni sun hidhamuu qaba sheekni roobee sun hidhamuu qaba seeratti dhiyaatee hidhamuu qaba ji'a 3 4 hidhamuu qaba wal bahee waan hin taane haasaa. Anu waan toota farda. Ayinuure. Anu toota farda jira harka dubbattiin eegeessuu daddoo geessan maaliif hin ta'u sheekni roobee sun hidhamuu qaba dirqama. Dirqama ji'a 3 ji'a 4 hidhamuu qaba. Lamtaal jedhee waan isaan malee keessa fiigee afuufa. Keessa ni amman. Waan isaan keessa seenee afuufama. Waan taane fu maalati poolisii Oromiyaati qabdee seeratti dhiyeessitu sheeka roobee sana yoo seerri jiraata irraa seera irraa hingi sheeka roobee sana qabi seeratti dhiyeessu. Sheeki roobee bari sheekaa miti bara abbootii amantaatiin ol orkaa yaada hin ejjebbaanne sheekaa miti sheekaadha malee wani sheekaa miti jedhani. Abbee sheekni roobee sun goma san galchine keessa gara goma san dakkanne keessatti dakka ol taalee macalaatti jedha keessaa iyya. Amma sheekaa kana akkasi. Feemasiidha bar feemasiidha malee sheekaa miti maqaan isaa sheekayyuu miti nuu. Abboo isisuu dandeessan guyyaa 7 8 hidhaa. Maaliif seera jedha oduu qaba sheekni roobee waan hin taane haasaa gabbee waan isarraan eegame. Dhugaa rabbiin otoo namni seeraan ta'ee naannoo sana jiraadde otoo namni mootummaa ta'emu ashee roobee sana badii tokko malee ji'a 5 dhaabatti.
Mana duubatis badii tokko malee ji'a shanii qaba sheekiroobe. Gaafa sillee baru ummanni nu hacuucanii nu cunqursan jedhee ummanni iyyaa gaafa isaanii namni ol ba'ee waa isaaniitti himaa jedhu jiru. Maaliif xawala baallee dha sheekatoo hin taane xawala baallee. Muhammad. 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 Abbee kan maqaa wallaalee kun bakka asin uumama keessa maquma keessa nu beeytanudha kan maanas babaatu malee. Abbee isa daree maati naannoo hire. Waati poolisii Oromiyaati moo milishaadha abbee? Milishaa. Milishaadha. Een. Mi'a koo kan tokko bukkee keetii asaasaa jira as ba'e jedhiimmee. Namni moo? Namni tokko bukkee kee jira viidiyoo cufadhu siin jedhaara gurraadhaan nagaa jira bara. Rabbi hin jiru namni namatti. Asaasaa jira amma bukkee keeti viidiyoo cufadhu siin jedhaa jiru angare qabanii asaasuu kana beeku beektaa. Ati milishaadha. Ati milishaadha moo poolisii milishaadha? Poolisiidha abbo hin agarsiisti mul'atu. Maal kun uffata dhiita kufaa uffachaa jirtu ati? Maali? Uffata dhiita kufaa uffachaa jirtu ati? Uffata maali? Uffata milishaa. Meerre? Sitti kan jiru kun. Kuni moo? Hai kanan beektu jechuudha Ahmad. Abbee sana dhiisi kun uffata milishaati uffanni uffachaa jirtu kun uffata milishaati maal ganda keenyaan jimmatti hin argame deengada milishaan kana uffattee nama shanii nama ja'a wal duukaa yaati bara kan uffatte. Ati milishaadha daawwannaa. Kennanii bitaafaa. Kan uffata dhumaa guuranii godhatanii misaan. Milishaan moo? Laa ilaa. Ati milishaa baalee keessa isa uummata keenya uummata baalee taa'uuf ka'uu dhoowwe jechuudha. Etaa abbaan fayyadamuu qabdaatillee. Amma sababa kee waraanni bilisummaa Oromoo baalee galuu qaba. Bakka hunda qubateera baalee bicha hin qubanne amma baalee qubachuu qaba maaliif isin faarsa bulaan achuma keessa jirtu bara faarsa bulaa jajjabaan ati milishaadha laa ilaaha illallah. Baale ittiin dhiibnu bardoo isin deemi kanaan dura iyyuu seenuu baale. Rabbi amma dhiyootti seena amma dhiyootti seena. Baale kallattii meeqaa tuntanii seenuu dadhabdanii barbaale baale seenuu hin dandeettan. Yoo walii galte malee. Araa gudi milishaan akka keetii kun maal gooti milishaan siraa ergamtuudha. Tokkicha hedduu keessa dhiinnaan meeshaa hundaa waan ganda sana jiru hunda himti bar milishaan. Harkan tokkotti mana nama kudhanii nama geessiti bar. Namni milishaa sodaatu hin jiru dhiinqaamatti rabbi jedhin sobini. An milishaallee miti jedhi kaa. Ati milishaa. Namni garuu akka milishaa isin sodaattan hin jiru dhugaa rabbi isin jedha. Uummanni baay'ee lafa. Waraanni abaa hojjetu haga milishaa namni isin sodaatan hin jiru dhugaa rabbiiti isin jedha gaa. Milishaa isin jedha. Eree gudi qoy milishaa kaleessa waan ta'eef. Kote guddaa namni isin jedha milishaa miti. Maasoof daamad rabbii jedhe waan isaan eeggamne hin kaaqin kaati nama gaariidha bara mata romticha. Kanaaf viidiyoo kee jala deemee laayivii kee kanaaf sinaa bara. Dhagaa kun milishaa hiriira baafne finne bara. Qala daa kun milishaa miti. Milishaa miti kun. Hanga milishaa miti. Kana eessaa guutam? Milishaa bar finne. Kana eessaa guutam? Mootummaa mormiti bar milishaan dhuftee mootummaan barbaannu mootummaa keenyaa miti itti bar harka wal qaxxaamursitee milishaan kana sama eeggan qabamtee akka jirtuun. Abboonni Nitoorkiin na didaaraa bara. Seenuti warra milishaa. Nama dhibba jaan bira ta'an yoo taaptaap godhame Oromoodha. Ila taaptaap milishaan akkanatti mootummaa mormisiifne bara. Milishaa akkanatti isiifne mootummaa mormisiifne beektaa? Abaa waa ta'e beektaa? Sodaachiftanii harka qabattan sodaachiftanii akkana mormisiiftanii kaa. Abiilee milishaa akkana goona bara. Iyyisiifne jechuudha qoshaasaa bichaa.
Jaalladhaa dubbina ka ganda keessa tummata nagaa kana iyyisiisa dhumiti maaliif milishaan mootummaa dinneetta hundi siitu wayyaate guutummaa si jechuudha mul'atu malee suuraan hundi wallaahi yoo billa milishaa meeqame milishaa 27 Sodaatina ijo garuu baal irra kan goota abboonni torkiin koo dide kaa Torkiin kooti moo keeti gooye? Torkiin keeti moo kooti? Torkii keeti qabaa jira. Torkii kooti Oromoo taaftaabii kooppi linkiidhaa godhame. Eree komaandoo. Oromoo taaftaabii. Inkoodhaan dubarran dhukkuba kamaaleefi. Kaayyoo. Gurbaan kun oluma. Anta Ahmad ati silaa biyya keessa jiraatte ani kun dhugaa kaballaa tokkoon lafatti sigata ture. As bahi. Dhugaa kaballaa tokkoon lafa. Nama afaanii wixirfatu hin jaalladhu qofa. Maal godhe? Wudu shimallis. Jirta afaan akkam? Jirra akkamati? Nagaa keekee. Nagaa dhaamee. Fayyaa keedhaa. Jirra maal tarree kaayyoo wali? Lakkii boonde wal lolaaran jiru. Nagaadha kan? Rabbi nagaadha maa rakkoon hin jiru. Jirra. Kaayyoon Maaltu jira? milishaa baalee ta'uu dhawaaru qeerroo baalee guutuu isaa warra miila tokkoon naa baaduu dabalanii. Abboonni toorkii kan kooti moo kan jira sagaleen kun jira Oromoo. Jira. Kaayyoo akkam nagaa dhaamee? Nagaa guutuu akkam fayyuma? Kaayyoon maal tareen dhagahu? Dhiira ol sitti fidaa dhiira ol. Miti horkisi qabe natti fakkaata. Dhiira ol sitti fidaa Sitti dhagamu? Miti horkisi qabe. Hin dhagamu sagaleen kun dhagamu? Hin jira. Dhagama akkam dhagame ati? Nagaa fayyuma akkami? Jirra galata isa. Amma qoy wal kai tai nama bukkee kee kaa wal kai tai nama bukkee kee fidee kaa wal kai ate oye atin si kaa qoy Ana mo. Agartu. si lamana wal bira kaa लेबर की लेबर आती है लेबर Nagamu bani Turki ko mo kisan boni Turki wa Nagami. Ni Turki ko mo kisan Jalo se maal ta'e. Bolla ni Turki Mere tokko Deeme ka jalo met. me tinasai kayo tinasai Jalopsa Jalo tu. Jalopsa Nalala mo dubbata ren. ni Turki saka bajira
Nagaa. Oi. Naguma. Oh, Jirta akkami? Network isa sirrii miti. Indee itti waan akkanaa indee Oromoo taaftaa bilingi godhame. nagaa fayyuma. ayyee Oromoo taaftan jira akkami? Network isa balleessira na biratti gurraachaa jira sirriitti mul'achaa jira network isaati. Gurraacha'ee jira na birattis. Sillee qabaa jira bara akkanatti qabeessi gadhiisaadha networkiin. Oromoo bashanii as jira maal godhe taaftaa gurridde? Abboo isa taaftaaf godhe Oromoo isa ofii jiraatiif kan taaftaaf godhe nuuf Oromoodha. Suma jarra sirra nuun taaftaaf godhaaf qoy. Yerumaafu maqaa jiraatu kee. Abboo uummata kana bismillaahi rahmaani rahiim. Orkaa inni adii cimnu anaafat orkaa adii cimnu akka Oromoo tokkotti. Sirbi. Sirbin sin jedhe. Sirbin sin jedhaa jira. Sirbi yookaan sagalee kee.